Yooyaa harka fuune kam jirtu kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoork. Odeessaalee keenya kan guyyaa irraa qabannee jirra. Qopheessee dhiyeessuun kan isin faana turu ana Bunnoo Waabeekooti. Isinis hanga xumura sagantaa kiyyaatti akka na faana turtan kabajaan isin affeera. Godina Arsii Bahaatti waraanni bilisummaa Oromoo hawaasa naannichaa waliin marii taasisee jira. Bandiin misooma Afrikaa uummata Booranaatiif gargaarsa miiliyoona 46 ramaduunis dhagaamee jira. Manni murtii olaanaa federaalaa artist Liji Yaared hidhaa salphaa waggaa tokkoon akka adabamu murteessee jira. Sudaan kibbaa wixinee gabaasa dhaabbata mootummoota gamtoomanii gidduu seentummaa siyaasaa jechuun balaaleffatte. Kunneen hangafoota oduu turanii irra deebiin akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoork. Godina Arsii Bahaatti waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n hawaasa naannichaa waliin marii taasisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo ijaarsa siyaasaa fi hidhannoon alatti hawaasa waliin marii geggeessuun fuulduree qabsoo Oromoo irratti hubannoo uummataaf kennaa jiraachuun isaanii yaadatama. Haaluma kanaan godina Arsii Bahaatti bakkoota qubsuma waraana bilisummaa Oromoo ta'an maratti hawaasi hubannoo fuulduree qabsoo isaa akka argatuuf mariin hawaasicha waliin adeemsifamuu miidiyaan waraana bilisummaa Oromoo ibsee jira. Ololaa fi tooftaa moofaa kanaan dura gatame fayyadamuun mootummaan Itoophiyaa maqaa shiftaa shanee kaayyoo maleessa jedhuun waraana bilisummaa Oromoo jibbisiisuuf hawaasa ololaa turuun isaanii beekama. Kanumaafuu waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n hawaasi hubannoo gaarii fi sirrii akka qabaatuuf mariin barbaachisaa ta'uu isaa waan amaneef hawaasicha hubannoo yaadaa fi siyaasaa qabsiisee jira. Godinni Arsii Bahaa akkuma godinaalee Oromiyaa bakkoota qabsoon karaa waraana bilisummaa Oromootiin keessatti geggeeffamuu fi qaama mootummaatiinis bakka badiin itti raawwatamaa jirudha. Gama biraatiin godinichatti wal waraansi loltoota mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti taasifamu jabaatee itti fufuun aanolee Arsii Bahaa gandoota tokko keessatti guyyaa kaleessaa adeemsifamuunis dhagaamee jira. Shira xaxuu fi daba hojjechuu hojii idilee isaa kan godhate mootummaan Itoophiyaa maqaa sobaatiin yakkuun namoota nagaa dararuu itti fufee jira. Bandiin misooma Afrikaa uummata Booranaatiif gargaarsa doolaara miiliyoona 46 ramadee jira jedhame. Bandiin misooma Afrikaa gargaarsa doolaara miiliyoona 46 uummata horsiisee bulaa Booranaatiif kennee jira. Bandiin kun dhiyeessii bishaanii fi tajaajila qulqullinaa fooyyessuuf kan kenname ta'uunsaas barameera. Godinichatti yeroo ammaa bonaa fi hanqina bishaan dhugaatii mudateen jireenya horsiisee bulaa irratti rakkoo guddaa fidee jira. Sagantaan baankii misooma Afrikaatiin durfamu kun illa yookaan haroo bishaanii 9 fi sarara raabsaa dabalatee bu'uuraalee bishaanii kiiloomeetira 85 ol uwwisu ijaaruuf dursa kennuu ta'as jedhameera. Hojii kanaan fayyadamtoonni 36,000 bishaan dhugaatii kan argatan hoggaa ta'u beeyladoota 100,000 ol akka fayyadus himamee jira. Adda durummaan hawaasi baadiyyaa keessumattuu dubartootaa fi dargaggootni tajaajila bishaan qulqulluu fi fooyya'aa akka argataniif kan gumaachameedha jedhameera. Namoonni 36,816 ta'an tajaajila dhiyeessii bishaan irraa fayyadamoo kan ta'an hoggaa ta'u namoonni 21,000 ta'an ammoo meeshaalee qulqullina fooyya'aa ta'an argatu jedhamee jira. Manni murtii olaanaa federaalaa artist Liji Yaared hidhaa salphaa waggaa tokkoon akka adabamu murteessee jira. Manni murtii olaanaa federaalaa artist Yaared Zalaalem Baalchaa yookaan Liji Yaared jedhamuun beekamu himannaa haasaa jibbiinsaa irratti dhiyaateen hidhaa salphaa waggaa tokkoo fi qarshii 2,000 akka adabamu murteessee jira. Kabajaa fi maqaa gaarii mana amantaa xureessuu akkasumas haasaa jibbiinsaa taasisuun shakkamee agayya 31 bara 2023 to'annoo jira kan oole Liji Yaared guyyaa har'aa murtiin adabbii irratti murtaa'ee jira jedhame. Manni murtii olaanaa federaalaa Ramaddii Lidataa dhaddacha farra shororkeessummaa fi dhimmoota heera mootummaa himatawwan 3 irratti dhiyaate tumaalee yakka koompiyuutaraan raawwatamu cabsuu kabajaa fi maqaa gaarii mana amantaa xureessuu akkasumas haasaa jibbiinsaa taasisuu jedhan bitaan mirga erga ilaalee booda murtoo kana dabarsee jira jedhameera. Liji Yaared eegga dubbii amantaa waliin wal qabatu dubbateen booda fiinxaleeyyiin amaaraa akka himatamuuf waamicha taasisaa turaniiru. Biyyattii keessatti maqaa Oromoo waamuun arrabsoo sanyummaa fi jibbiinsaa kanneen dabarsaa turan qaamni isaan himatu waan hin jirreef bilisaan jiraachaa jiru. Liji Yaared mooraa warra fiinxaleessaa keessaa of baasuun lammii kiyya warra jedhaniitti makamuu isaatiin akka shororkeessummaatti himatame hidhamuunsaa ni yaadatama.
Sudaan kibbaa wixinee gabaasa dhaabbata mootummoota gamtoomanii giddu seentummaa siyaasaa jechuun balaaleffatte. Mootummaa Sudaan kibbaa kibxata darbe wixinee gabaasa mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii giddu galeessummaa siyaasaa jechuun gabaasa sirrii hin ta'inii fi adeemsa biyya keenyaa kan hin calaqqisiifnedha jechuun balaaleffateera. Koomishiniin mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Sudaan kibbaa bara 2011 ergii walabummaa argatteen booda yeroo jalqabaaf filannoo geggeessuuf wayita jirtutti gabaasi mirga namoomaa dhiyaate kun biyya kiyya jeeqaa jettee jirti. Gama biraatiin gabaasi guutuun balaa jeequmsaa fi sarbama mirga namoomaa Sudaan kibbaa keessatti itti fufee jiru ibsu yeroo dhiyootti gadi lakkifama jedhamee eegamaa jira. Ministeerri dhimma alaa Antoonii Koon ibsa gaazexeessitootaaf Juubaatti kennaniin akka jedhanitti wixineen gabaasaa kun ibsi miidhaa balaa hokkaamsaa siyaasaa fi jeequmsa saalaa fooyyeensa lafarratti jiru waliin kan waliin fakkaannedha jedhaniiru. Gabaasi kun hedduun waan dhugaa hin ta'in dhugaa lafarra jirtuunis kan waliin qabanneedha jedhanii jiru. Antoonii Koon ittuma dabaluun tattaaffii mootummaan waliigaltee nagaa bara 2018 hojiirra oolchuuf godhe tuffachuun qophii nageenyaa dhaabbilee haqaa ce'umsaa fi haaromsa seeraa irratti adeemsa jiru kaasuun falmee jira. Akkasumas gabaasi dhaabbata mirgoota namoomaa kun abbaa biyyaa Sudaan kibbaa akka laaffisuus dubbatanii jiru. Itoophiyaatti hidhamee kan ture gaazexeessaan lammii Faransaay gadhiifamee gara biyya isaa imaluun ibsameera. Gaazexeessaan lammii Faransaay eeyyama malee dhimmoota keessoo Itoophiyaa irratti hojjechuuf yaaleera jedhamuun torban darbe qondaala siyaasaa ABO Battee Urgeessaa waliin hidhame gadi lakkifamee gara biyya isaa imaluun ibsamee jira. Yaa'ii gamtaa Afrikaa 37ffaa tibbana Finfinneetti geggeeffame gabaasuuf gara Itoophiyaa kan gale gaazexeessaan Afrikaa Intelligensii Antoonii Gaalindoo eeyyama laatameefiin ala dhimma keessoo biyyattii irratti hojjechuuf yaale jedhamuun guraandhala 21 to'annoo jala erga oolee booda mana murtiitti dhiyaatee manni kan irratti baname ta'us gadhiifamuu CPJ'n gabaasee jira. Abbanni falmaa mirga pireesii CPJ ibsa baaseen hiikamuu gaazexeessaa kanaa jechuun gaazexeessitoonni 8 Itoophiyaa keessatti hidhamanii jiran biroos akka gadi lakkifaman waamicha dhiyeessee jira. Gaazexeessaa kana waliin afgaaffii gochaa otoo jiranii to'annoo seeraa jala kan oolan qondaalli ABO obbo Battee Urgeessaan hanga ammaatti hidhaarra akka jiranis ni beekama. Ayyan kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoork odeessaaleen keenya kan guyyaa irraatiif qabanne kanneen hangasii turanii qopheessee dhiyeessuun kan isin faana ture ana buunna waa beekoti. Isinis qophiileen keenya yeroo hundumaa akka isin bira ga'aniif toora YouTube Gullallee Miidiyaa Neetwoork subscribe share like gochuun dagatinaa isiniin jenna. Wanta nu daawwattaniif galatooma.